Jirra jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo fi hordoftoota chaanalii YouTube Isaaq Ibraahim. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin dhaqqabu jecha baga deebinee wal agarree har'as barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera hanga xumura barumsa kootiin waliin ta'an afeeraa kooti. Gama barumsaatii darbuun duraa namoonni chaanala koo haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'an afeeraa kooti. Akkasuma chaanalii Isaaq Ibraahimiif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib erga gootan booda barnoota arma dura isin darbe argachuudhaaf pileeyilist akkasuma viidiyoo akkasuma immoo chaanala kan koo keessa seentanii viidiyoowwan isin darbe hunda argachuu fi daawwachuu ni dandeessan isiniin jedha. Arralee barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Barumsa baay'ee murteessaa jedhee yaade tokko jechuudha. Barnoota kana ni jaallattan jedhee abdadha. Barnoonni har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe yeroo baay'ee namoonni fageenyarraa bilbila keenya ni hordofu akkasumas daayivartii godhuu ni hordofu. Kanaaf inni sun dhugaa moo soba akka jedhu tokkoffaan ilaalla. Lammataa irratti immoo haala namoonni fageenyarraa bilbila keenya hordofuu danda'an ni ilaalla. Bilbiluma isaanii fayyadamaniis. Lammaffaa irratti immoo haala namoonni gaafa bilbila isaaniitiin daayivartii nu godhan yookiin nu hordofan haala kamiin beekuu dandeenya. Sadaffaa irratti immoo haala kamiin of jalaa baasuu dandeenya akka jedhu waliin ilaalla. Hanga xumura barumsa kootti na waliin ta'an afeeraa kooti amma kallattumaaniin gara barumsaatti isin dabarsa. Bismillah. Amma karaalee shan isinitti agarsiisaa. Karaa koodii ofirraa ittiin hiinuu, karaa ittiin namni nu hidhuu danda'u, akkasumas karaa hidhamuu fi baachuu cheek ittiin goonu jechuudha. Sirriitti na hordofaadha. Calqaba irratti koodii shan isinitti agarsiisaa. Shananuuyyuu tokkoffaa karaa ittiin hidhamu, lamaffaa karaa ittiin ofirraa hiiknu, sadaffaa immoo karaa hidhamuu fi baachuu ittiin cheek goonu. Karaan inni calqabaa karaan bilbila ittiin namni nu hidhu karaa mallattoo urjii yeroo lama lakkoofsa 21 galchuun mallattoo urjii ammas lakkoofsa bilbilaa hidhuu barbaannu san itti galchuudhaan kan hiinu jechuudha. Mee lakkoofsa kana bilbileetiin haa hidhuu. Sim kaardii lamatu jira. Bilbila kan koora dhiifama. Mee fakkeenyaaf bilbila kana simii tokkoon hidhee haa ilaalu. Kunoo akkuma asitti agartan bilbilli kun successfully ta'ee hidhameera. Tokko karaa calqabaati jechuudha. Karaa ittiin hidhameedha bilbilli kun. Hidhamuu isaa cheek gochuudhaaf akkuma isiniin jedhe mallattoo urjii, mallattoo riqichaa fi 21 akkasuma riqicha goonee hidhamuu fi baachuu isaa kilik goona jechuudha bilbila keenya yeroo tokko nu bilbila. Kunoo lakkoofsa abbaan lakkoofsa 34 duwwaa 991 34 kun na hidheera jechuudha bilbila kan koo. Kanaan mirkaneeffannaa. Karaan ittiin ofirraa hiiknuun immoo mallattoo riqichaa akkasuma 21 mallattoo riqichaa gochuun ofirraa kan hiiknuun jechuudha. Kunoo bakka kanatti Race successfully jedhee bilbila kana ofirraa hiikeera jechuudha. Abbaa bilbila na hidheessan jechuudha. Karaan tokkoffaan karaa kana. Karaan lammaffaa immoo karaan ittiin bilbila namoonni nu hidhan yookiin ittiin hidhuu dandeenyu karaa mallattoo urjii yeroo lama 61 urjii lakkoofsa bilbilaa san galchuudhaan kan ittiin hiinu jechuudha. Sim kaardii lama as keessaa waan qabuuf tokkoon hidhaattiin jira jechuudha. Kanaaf yeroo tokko ni bilbilaa ni hiina jechuudha. Kunoo ofirraa hiikee jira jechuudha. Hidheera jechuudha karaa lammataatiin jechuudha. Karaa 61 saniin kunoo registration successful jedheera jechuudha. Hidhamuu isaa immoo karaan nuti ittiin cheek goonu mallattoo urjii, mallattoo riqichaa 61 mallattoo riqichaa goone ni bilbila. Kunoo cheek yoo goonu abbaan bilbila kanaa kunoo na hidhamee hidhamuu isaa kunoo cheek ta'eera jechuudha. Kunoo hidhameera. Bilbila kana immoo ofirraa hiikuudhaaf maal godha jechuudha. Mallattoo riqichaa yeroo lama akkasuma 61 godhee inni bilbila ofirraa hiikuudhaaf. Kunoo erase successful jedheera jechuudha. Amma mee hidhamuu fi baachuu isaa cheekaa godhume ofirraa waan hiikeef jechuudha. Kanaaf 61 dura hidheera bilbila kana. Ergasii ofirraa hiikee amma cheekaa godhu. Kunoo bilbilli kan koo hidhaa tokko jala hin jiru. Kan dura hidhaa jala ture. Successful ta'ee of jalaa baaseera jechuudha. Karaa kana karaan lamaffaa. Karaa sadaffaan mallattoo karaan ittiin hiinu karaa mallattoo urjii yeroo lama 62 gochuun mallattoo urjii lakkoofsa bilbilaa galchuudhaan kan ittiin hiinu mallattoo riqichaa tuquudhaan jechuudha. Karaan sadaffaan mallattoo urjii yeroo lama 62 mallattoo urjii goonee lakkoofsa bilbilaa galchinaa. Eegas immoo mallattoo riqichaa galchinaa. Mee bilbilee haa hidhu bilbila kana. Kunoo iddoo kanatti register successful jedheera jechuudha.
hidhamuu isaa immoo koodii kana malee koodii biraatiin cheekisiniif hin ta'u jechuudha. Koodii ani isinitti himu kan ittiin cheek gootan kan ittiin ofirraa hiiktan ta'uu qaba. Kanaafuu kan ittiin cheek gootan hidhamuu isaa mallattoo urjii riqicha 62 mallattoo riqichaa gochuun ni bilbiltanii. Sorry. Kunoo akkuma asitti agartan hidhameera jechuudha. Bilbilichi cheek gochuudhaaf kunoo hidhameera jechuudha. Ofirraa hiikuudhaaf immoo urjii mallattoo riqichaa yeroo 2 gochuun bilbilee ofirraa hiika jechuudha. Kunoo erase successful jedheera jechuudha. Cheekaa godhume amma hidhamuu fi baachuu isaa dura hidhameera 62. Kunoo ammas bilbili kan koo hidhaarraa hiikkachuu isaa natti agarsiisaa. Kunoo waan tokko wanni hidhame hin jiru jechuudha. Karaa arfaffaatti sin dabarsa. Karaa arfaffaan mallattoo urjii sirriitti hordofaadha. Mallattoo urjii 67 mallattoo urjii yeroo 2 barreessina. 67 mallattoo riqichaa mallattoo urjii jechuudha. Achiin lakkoofsa bilbilaa galchina. Hidhuudhaaf deemna jechuudha. Bilbila kana amma mee haa hidhu. Kunoo hidheera jechuudha. Registration ammallee successful ta'ee karaa koodii arfaffaatiin. Amma ofirraa hidhamuu isaa cheekaa godhu. Mallattoo urjii mallattoo riqichaa 67 mallattoo riqichaa. Kunoo hidhamuu isaa kunoo NBZ ka jedhu kunoo asitti naa fideera. Isa kana ofirraa haa hiikuu. Eega hiikee immoo cheek godha hiikamuu isaa jechuudha. Mallattoo riqichaa yeroo 267 ni galcha. Achi mallattoo riqichaa tuqee bilbila. Kunoo erase successful jedheera jechuudha. Akkuma agartan kunoo irra isinii deebi'a. Erase successful jedhee jira. Kunoo iddoo agartan kanatti erase successful ta'ee jira. Successful ta'uu isaa immoo akkamitti cheekii goona hoo jettan mallattoo urjii mallattoo riqichaa 67 mallattoo riqichaa galchee cheekii godha. Kunoo bilbilli kan koo amma normaal ta'eera jechuudha. Koodiiwwan kana sirriitti hordofuu qabaattan jechuudha. Bifa kanaatiin ka deemuu qabu. Karaa inni xumuraa karaa baay'ee rakkisaa ta'edha. Karaa nama isin hidhes beekuu hin dandeenye jechuudha. Garuu hidhamuu qofa kan isinitti himu jechuudha. Karaan arfaffaan, karaan shanaffaan, karaan xumuraa. Karaan arfaffaadha. Karaan ittiin hiinu karaa mallattoo urjii duwwaa 4 achi booda lakkoofsa bilbilaa galchuudhaan kan hiinu jechuudha. Konneeshiniin kunoo karaadhuma kanaan jechuudha. Karaa mallattoo urjii duwwaa 4 mallattoo urjii goonee lakkoofsa bilbilaa ni galchina. Achi booda mallattoo riqichaa galchine gaafa bilbillu kunoo haala kanaanii hidhama jechuudha. Achi booda ofirraa hiikuudhaaf immoo mallattoo urjii mallattoo riqichaa duwwaa 4 goonee gaafa bilbillu nurraa hiikkata jechuudha. Kunoo erase successful ta'eera. Haala kanaan koodiiwwan kanneen fayyadamuu qabaatanii isiniin jedha. Appilikeeshinii tokko malee jechuudha. Garuu yeroo baay'ee cheek gochuu qabdan bilbila keessan. Karaalee kana qofaa miti. Koodiiwwan hedduudhaan namoonni nu hordofanii appilikeeshiniiwwanis jiru. Karaa appilikeeshiniitiin akkamitti namni akka nama hordofu iimoodhaan, teelegiraamaan, feesbuukaan, miiseenjaraan, waasaappiidhaan, snaapchaatiidhaan kana hunda isiniif qabadhee dhiyaachuuf jira gara fuulduratti. Namoonni yeroo baay'ee feesbuukaan akkasuma miiseenjaraan keessaafuu miiseejii nama haala itti ilaalantu jira teelegiraama iimoo irratti. Kanaaf gara fuulduratti isiniif qabadhee waan dhiyaadhuuf na hordofaa isiniin jedha. Har'aaf asumarratti xumuraa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.